Namni kamiyyuu osoo lapheensaa banamee sakatta'ame waan irra deebi'ee yaaduun barbaanne tokko qaba. Kan koof kan kee garuu maaltu akka adda isa godhu beektaa? Maalidha? Ashishinii korojoo kee keessatti argamee ture miti. Akkamti ta'uu danda'a? Maaliif gumiidhaan mana keessanitti waamee harfeere? Eenyutu sitti hima? Nama gaarii natti fakkaata. Maallaqa siif kennee beekama? Maallaqa maali? Ani garuu dhugaa isa sirriittan beeka. Dabalatamuu nama urjii ajjeeseef ni quqamta jechuudhaati. Namicha seexana foon uffatee deemu sana fakkeessaa? Sigaa! Eebbaatu si miidhuuf jecha korojoo kee keessaa ashishii ka'a. Sin ajaa'ibu! Giifti maal sitti fakkaate? Hiriyummaa jechuun waa hunda irratti walii galuu jechuu miti. Inumaayyuu garaagarummaa waliif kabajanii jiraachuudha. Siifi hiree gargar baasuudhaaf gumii mana bu'ee ture. Maal? Maaliif akkas godha? Yoo kokoona raawwattee tamoo raawwata. Gowwaa akkamitti jedhama? Maarree araadni biraa maaltu jira jetteeti? Tariitii ashishii. Maal?